Gurbaa sooressa kan firaa fi ilmaan hin qabne tokkootu ture. Hojjettoota hedduutu mana isaa keessa hojjetan. Guyyaa tokko hojjettoota hedduu hiraata irratti yaameenii fuula isaanii dura maallaqaa fi quraana kaa'e. Eega isaan hiraata nyaatan booda quraanaa fi maallaqa irraa akka filatan gaafateen. Namticha mana eegurraa eegale. Namtichi kun qaanyii tokko malee maallaqa kana fudhate. Zabanyichi kun maallaqa fudhatee akkana je'een, ani silaa quraanaan filadha, garuu quraana qara'uu waanin hin beekneef jechaan maallaqa fudhadhe. Maallaqaatu faayidaa hedduu naaf qaba je'een. Eegasii namticha ooyiruu eegu kana quraanaa fi maallaqa irraa akka filatu gaafateen. Namtichi ooyiruu eegu kunis akkuma zabanyichatti maallaqa filatee akkana je'een, jaartii tiyya hedduu dhukkubsattee jirti. Maallaqa kana isii itti yaaluuf na barbaachisa. Silaa jaartiin tiyya dhukkubsachuu baatte quraanaan filadha ture je'een. Eegasii namticha nyaata isaaf godhu kanaanis mee quraanaa fi maallaqa irraa filadhuu je'een. Namtichi nyaata godhuuf kun akkana je'een, ani quraana qara'uu hedduun jaaladha. Haa ta'u garuu ani dalagaan tiyya yeroon quraana qara'u waan naaf hin qabneef jecha anis maallaqumaan filadhaa je'een. Taraan amma tan gurbaa dardaraa kan beeyladootaaf nyaataa fi iddoo isaan rafan qulqulleessuuti. Abbaan qabeenyaa kan isaan hunda hiraataaf yaameen. Gurbaan dardaraa kun akka haalaan miskiina ta'e ni beeka. Abbaan qabeenyaa kun akkana je'een, ani akka ati maallaqa fudhattu niin beeka. Maallaqa kana fudhattee nyaataa fi kophee ta'e tan ciccitte tana darbitee haaree bitattaa je'een. Gurbaan kunis akkana jechuun deebiseef, ani kophee bitachuun natti ulfaata. Foon lukkuullee bitee haadhatii yaa wajji nyaachuu hin dandayu. Haa ta'u garuu ani quraanaan filadha. Haati tiyya akkinaan jette, jechi Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dahaba caalaa nama fayyada. Dhandhamni isaa waan hundarra mi'aawa. Gurbaan kun quraana filatee fudhate. Yeroo quraana banu quraana kana keessa poostaa lamaatu jira. Poostaan tokko maallaqa dachaa 10 kan jarri sadeen fudhatanii keessa jira. Poostaa lammaffaa keessa ammoo qabeenya namticha sooressa kanaa kan firaa fi ilmaan hin qabne kun qabeenya isaa hunda eega inni du'e akka dhaalu waraqaa jettuutu poostaa kana keessa jira. Seenaan tun akka isin gammachiiste abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Nama hunda biraan gaha. Jazaakallah. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا دعوتوتا چاينا لودا نيشن ورين چاينا لخنا فاريتاتن يوتيوب رتي سبسكرايب نفقودا akkasuma Facebook irratti peejii Oda Nation like nuuf godha. Viidiyoo keenya kan galaksinu like share nuuf godha. Akkasuma yaada keessan comment irra nu barreessa.